الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليين خيخ مسلمة نمني مؤمناتك نمني ربي ساتي أمني جروتكو قلبي المنما نما مقاي ساجرات مسلم هاته كافر هاته جفصانيتو قمتشو قلبي إساني رتينك اندو بيسر برباچي سادا المنما دنيا تنقباه قادفه yoo duniyaa tana gubbaa ida'ee waan takka hambisee faana bareedduu mallattoo bareedduu takka hambisee kan deemne yoo taate dhugumatti namni suni ufiifuu duniyaa tana gubbatti duuba ba'aa takka ta'a jechuun kun. Kanaafuu namni mu'minaa tokko qalbii nama hundaa keessatti gammachuu naquun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf adoo siin ja'anii biyyaati jirtu naannootti jirtu kana nageenyaattuu lafa qabatu odoo siin ja'anii wanni ati jettuu qabdu lakkii as qofaa miti naannoo hundaahu silaa rabbiin nageenya kana buuse nageenyi kun bakkayyuu wal gahe ilmi namaa nagaan bobbahee galee jettee hawwuu fi isaanii jaalachuutu barbaachisaadha. Odoo siin ja'anii jannata seenta qobaatee jannata seenta odoo siin ja'anii wanni ati jechuu qabdu lakkii ana qofa osoo hin tahin cufti muslimtoota na wajjin jannata seenuudhaan hawwa نوجين جنة خيس جراج ولان هوجي وان خيري دا إلما نما هندا نجهل الرتوبة نمني مسلمة كانت يسرى برباجي ساد نو مقاي ساجرا هند مسلمة كافرة وصون جين تكا قدان وصون جين قمتشو قلبي إلما نما خيس نقوداف تتافي قدون جراقون يادون هون أكام برباجي ساد نيك إسا قباب دوتك تتناول جي والقبط حلال إسا بريدو تاكان نما دنكسيفتو تاكان نما جايفسيفتو قسان توني سينان توني غرباتكو خنيفة متى شنتمي لكوبا كانسريتين كبامي دوبا دكتوروني لكوبا ساخنا والآنو خيستي هدورة دبان هدورة تتافي ورانيسي هدورة لفان غرو مو بوعة تقلي دمان دوبا غربان تكو غربان خوني نما شيخاتكو مريت جيفتي ميمالين غرجين دوبا نمتيجو شيخاكم مال جيني مي ماتي تكا هاسكا تكا حاجم توبر باديتي إسان سنتوتو هدو توليتي أولي جين دوبا قربان كن ماتي أكان حاجم توتاتي برباديت انتلا تكاركتي انتلا جولي يتيما سدي قدفتو أركي دوبا خيت حجتو تساخي سانم تكو انتلا تنتيرجي وان سلايسين حاجم تهنداهو isii dhiheessutti seene isii fi duudhatti seene meeshaa manaa nyaataa dhugaatii uffata isaanii waan isaan barbaachisaa hunda duuba isaanii dhiheesse. Odoonnii fi azaanni asriidhaan gahini waan silaa isaan haajaman hunda qopheesseef. Duuba haati tun maal jetteet rabbi kadhatte yaa rabbii kiyya wanni nan si kadhadhu nama kana khanii fi gammachuu qalbiitii irratti seensise gammachuu qalbiitii irratti naqe kana yaa rabbi atilleen gammachuu qalbii isaatti naqee jetteet du'aa gabaabduu tana gooteef. Duba yeroo azaanni asriidhaa azaan gurbaan hojjetaadhaa kuni abbaa qabeenyaa kana deebi namticha dhukkubni kaansarii qabe kun duba maal jee gaafate aboo maal tuute jee gaafate. Duba gurbaan kun hoggaanii fi as deebi'u gurbaan silaa kaansariidhaa kun khanii fi firaasha irraan kaane amata meeqaan tan ka firaasha irratti galee kuni isaa dhaabbatu gammadee isaa dhaabbatu itti dhufe. Duba maaltu harkame jee hoggaanii fi gaafatu bari intala santu taati tolatti oolte santu akkana jettee du'aa isii goote jeettiin. yeroon isiin du'aa naa goote sun yeroo kami jennaani yeroo azaana asriidhaatii jeen. Duba gurbaan kun maal jee wallaahi rabbitti kakadhee jee akka waan malaayikaan qumatiyya tana nahaa xooyteetiin naf fakkaatee jeen yeroo azaana asriidhaa san hunnoo kammati nagartu kanattiin gammadee lafaa utaalee dhaabbadhee jee. Kanaafuu yaa nama muslimaa yaa dhiiraa yaa dhalaa hanga dandeenyetti nama moggaa keenya jiru namatti itti dhihaatu hanga dandeenyetti gammachuu isaanii irratti naquudhaaf tattaaffii godhuun nurraa barbaachisa duuba. Akkasuma ammas
ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni nu dhaame nama muggaa teenya jiru odoo kana saniin jein diimaa gurraacha xiqqaa guddaa muslimaa fi kaafira osoo hin jein nama nu qunnam hundaahu nama wajjii wal qunnamnu hunda akkanii fi isaanitti seeynu fuula diriiraadhaan fuula bareedaadhaan akka isaan kana qunnamnu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nu barsiise. maal nuun jee tabassumuka fi wajhi akhiika laka sadaqa, fuula obboleessa keetii keessatti seequun fuula diriiraadhaan obboleessa kee qunnamuun siif sadaqaadha jedhe. akkasuma hadiisa biraa keessattis laa taxqiranna min almacruufi shay'an, waan toltuu jedhamtu waa takka illee dalaguurra odoo xiqqaatte illee dalaguurra hin tuffatin. odoonii fi obboleessa kee fuula diriiraadhaan illee qunnamuu taate waan xiqqoodha jettee hin qunnaminiya. tanaaf maaltu nurraa barbaachisa? seeqi, fuula diriiri, fuula namatti hin guurini. wanni sirraa irratu hin jiru. yoo waan biraallee dalaguu dadhabne haguma kana fuula seequ, fuula diriiraa, nama bashaasha tahuun, yeroo hunda nama fuulli isaa ifaadhaa tahuun, kana tahuutu nurraa barbaachisa. duuba maaltu fuula guurutti nu geesse? fuula kana diriirsinee nama qunnamuun waan nu falchiisaa takka illee hin qabu yoo sawaaba itti harkanne maleedha. tanaafu haasaynu, seeqiinsaa heddummeessinu, fuula guuruun waan nu fayyada tokko illee hin qabu jechuudha. tanaafu yaa obboleeyyan muslimaa kan dhiiraatii fi kan dhalaadhaa sifaa akkanaa tana ilma namaa irratti gammachuu naquudhaa fi fuula diriiruu namatti seequu kana nuti hundi nama muslimaatu waan kana ittiin wasafamuun, ittiin tilmaamamuun akkaan irraa barbaachisaa. nama waan dhageetti fayyadamu rabbiin nu haa godhu. assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.